jirru isaan lamaan jechuun ilmaan ganda takkaati, ilmaan ardaa takkaati, dheedaa cinaachaa walitti aanan jechaaf malee miira dubbii miidiyaa kana gubbatti oofuutii miti obboleessoo. Isaa miti kan nutti dhagame abbaan barbaade nyaatame dhiifame ajjeefame maal ta'e miti dhaadannoo waan wal nama ajjeesisullee hin jiru, kanama ajjeesullee hin jiru, sanii miti kan nutti dhagame. Isiillee as gubbaa waa jechuun miidiyaan 100% more than 75% warra biyyarraa laalu. Biyya taa'anii obboleeyyan isii haa ta'u, obboleeyyan isaa haa ta'u, ardaan sun taa'ee dhageeffataa jira waan jarritti jiran. Ardaan maal jedha? Ambiti maal jetti? Jarri tun obboleeyyani maaf kana jetti jechaa ummanni kun lafarra waa itti dhagama jechaaf nutti dhagamtee jennaani malee dubbii biraas keessa sharafachuu miti. Jaarsummaatti fayyadamuu miti. Dhimma jaarsummaa ofeetani samittiin qajeela dhimma jaarsummaa irraa ajaan qabnu. Ammoo haadha faatee. Ila allaattiin baarii fincoofte jennaan baariin bakteessaa fi miti baala gummaa isiitiif jedhan. Inni mallaqa waadaa siiseen sii kenna jedhee itti waadaa sii gale san si dhorgachuun yoo baala gummaa isaa taate malee waa waadaa siiseen baala gummaa yoo taate malee gaaromina isaa qabaattee yookaan ammoo faayidaa isaa qabaatteeti miti. Kana maal jennereenu akkanatti miti. Isin lamaan obboleeyyan garaa takkaati, ilmaan dheedaa cinaachaati, walitti hin bu'ini, walin lolini, isin lamaan walitti araarsinee haqa tantee sii deebifnaadhaafi waan kana jidduu seenne malee miidiyaa gubbatti yoo barbaachisaa ta'e abbaan barbaade iyyaa olee haa bulu. An dhimma Ameerikaa taa'eetiin Dubaayitti dubbii ilaaluuyyuu yeroon qabuuyyuu anin. Isinii galee ammoo as taa'amee asichitti illee furmaanni kennamu hin jiru. Ammoo isin lamaan jidduu waan argiteerta haqa gargar isin baafne takkatu jira. Haqa waliif gad isin jechisiisu takkatu jira. Habiibti. Wallahi billahi birri kuma 500 jechuun is nothing. Wama takka keessa hin jirtu. Argattus dhabdus gatii takka hin qabdu. Kaati barbaadaa jirtu maali? Dhugaa. Dhugaa fi bar. Dhugaa tantee barbaachaan waan kana jedhaa jirti. Dhugaa santu kunooti jenneeti waan kana si ilaaluun malee inni nutti aanee ati nurraa caanteeti miti bar. Ilmaan dheedaa cinaachaatiin walitti aan nama malee taanaan. Isinii galee kanaaf habiibii kiyya. Dubbiin tii jechuu miti. Loluu miti. Gaafi salphaati gaafanna sa'a afur jaarsummaa laaltanii namatu dhume moo maanni sa'a afur laaltan? Sa'a afur laallee jedhanii bar jaarsummaa. Jaarsummaan sirraa fuunee Abdi. Salaamu alaikum. Dhagaa jirtani mee takka waa explain isinii godhe. Miira keessa jirtaa Abdii hukume miira keessa jirtaati. Miira keessa bayaati. Jalqaba miira keessaa bayi. Takka warra manguddootii fi warra daawwattootaa fi hundumaafuyyuu waa explain isinii godheetuma achiin jaarsummaa itti fuftanii isinii galee hin ulfaata. Wanni abdiin jedhallee dhuguma ijoolleen turu ijoollee ganda takkaati qeedha. Nama gaddaa fi gammachuu hojii qoodamu dhugaadha. Jarri kun silaa warra walirra lolu malee warra wal loluu hin malle dhuga. Waa hunda walii qaban jechuudhumaaf warra ibidda warra liqeeffatu. Gara ri'isii kiyyaatitti yoo deebi'u dhugaa lamatu garaana nyaate. Anuma waa'ee haadha faaxee kanatti dhugaa lama garaana nyaate. Haadha faaxee tana gaafa dura waan kana fidanii biyya baqaa jira. Ilmoon natti beela'e. Kiramana waan kafalu dhabe as keessa waan nyaadhee dhuguu dhabe sibira dalagaa na barbaada hin jenne warra Dubaay dhugaa jara kenna sidii galee eenyumaa haga bahutti namni dalagaa na barbaada jedhanii jiru. Waan akkanaatu jira jennaani akkuma namni kamuyyuu waa taftaaf jedheetiin waa fudhatu tolee jetteeni jidduun ijoolleen tuni fuula biyyaati way booda walitti aarraa jettee keessa deebite. Achirraan isiin dinnaan natti dhufan. Kaayirorraa dura haadha siif haadha faaxee akkana jedhe ishii jenne walumaa gala beeksisa nuu dalagaadha dubbiin. Isinii galee ana haadha faaxeeti waan keessa waliin haasayan bilbilaan hin beeku. Angizee san ergasii haadha faaxee natti himtee jarri dawwalaniit natti himanii jennaan jara kenna. Akkattu halkanii guyyaa nama fuuje namaa duratti uf dadhabne namni koomentii kana jala akkatti kadhattu garii kadhattu ilmoo kadhattu namaan jira namumaan fooloo godhaa jennee kadhachuu kana dadhabne hin danda'u. Tiktookii kakuma 850 qabu jira isinii kennaa jedheen qabrii qaban kuno Baabaa Nuraddiinii, Mahammad Nuurii, Nasri'ii asliin akkana nun hin jenne jedhani. Kana miti yoo ta'e immoo TikTokii kiyya xiqqaa kuma 260 qabu jira isinii kenna. Kana hunda maaliif nuti
tokkoffaa isaanii walitti hin buunufi lammaffaa fooloo godhamee chaalenjii argadhee kadhattuu namaan jiran gabbaateen dalayduu namaan jiran kanallee kadhannee yoo fooloo godhanii birrii takka argannee jechuu wallaahi kunoo bira tarree tiktook illee didanii ka kuma 260 illee didanii ka kuma 850 illee didanii akira maaliif nutti rarraatanii jedheedhaan eebba qabnaa akka faaxeen qimamii mana madaamiif maammadoon tokko manatti hin hafne barbaannaa keessa taree faaxeen mana madaam jaarsa kiyya makiina dheete akka madaamii shawwaddee dhuftu barbaannaa jedhan jara kenna wallaahi silaa isin waan namni dubbiin garaa asitti nama nyaattu ati anaa faaxee katakkaa yoo udaaniif shintifeetii seenne malee manaan bahin dirree xiyyaaraa deemne sa'a 4 dhabee jarana sa'aatii 4 yeroo jalqabaatiif namni argachuufi jireenya ofirraa jijjiiruu sa'aatii 4 dhama abbo wallaahi laziim obsine bira tarree aksii seenee anjechu sigale akira araboota dhaboo an konkolaataa arabarraa fuudhe an konkolaatallee ofuun beeku konkolaatallee hin qabu miskiina an baqataadha nama ollaa bira galunnatti kenne dhiifama jedheeni akkasi konkolaataa gandaatiif anaaf mucaa hiriyaa kiyyallee gadhiisanii haadha faaxetiif haadha seenaatti dhayne viidiyoo dhufaa jira jenne dirree xiyyaaratii hojjenne faaxen mana madaam doktora argu maammadoo re'ee fi bakka sharikaa keessa haadha faaxee argu gadi jigee jechu gajjige dhufee jechu namni achi keessa deemee wallaahi kiyaarin faafadha haati faaxee meeti asliin meeti sigalemi fokosiin namni achi walii qabamee waan san eebbisu jara kenna sigalemiti nuti mootu nama kana achi walii qabnee fi isaan hoteela ofii eebbifatanii kumatti 500 san fudhannee guyyaa lamallee taatu bishaan qabbanaa yaa ittiin dhugu buddeena jennee dhayidhee jechuu manaa baane isin haajaa takka malee eerpoortii asirra sa'a tokko daqiiqaa 45 deemnee dhayidhee jechuu eerpoortii biyya kana haajaa takka malee jechuu tikkeetii murree seennee sanitti sa'a 4 ture achirraa hin deebine amma gara dhuma dubbii wanni garaa nama nyaatu haati faaxetu sa'aa san nama 3,000 foo irratti laayivii irra gaaf chaalenjii nu kennan osoo dhageettu akka nama irribaa ka'uu didde yoo argitan viidiyoo sarchi godha laala an karaa deemaa jira karaa deebi'ee dhufee mana jalaa dhaqee itti an kaaka'ee mana isiituun beeku isinin jedhaa ture kaasee irribaa kaasee ija rigataa osoo fuulan dhiqatiin gastira dhufte soba yoo jettan deemaa viidiyoo guyyaa sanii laala akkanuma jirtan nama 3,000 jirtanii guyyaa san saalfattee dhuftee jechuu birriif hin dhufne hiriyyoota kiyya obboleessa kiyya ilma biyyaati asliin kunillee asittuu nama waliin jirru jettee saalfattee osoo fuulan dhiqatin shaashii osoo hidhatin shaashii jallisaa gastira turte soboo jettan warri koomentii haadha shaneetti hinaaftee jedhanii turtan haadha shanee namni osoo itti naafee dabarseen kennu osoo itti naafellee osoo hinaafan jiraate anumatu dabarseen kennineefi chaalenjii dabarsinee kenne nuti homa arganne kanattuyyuu keeyirii dalagadha jennee ofirra dabarsine konkolaataan dhaabamne kun amma bakka konkolaataan dhaabatu jira isin agarta konkolaataa haadha shanee jechuudha birrii gaafsanii jechuudha achirraa kaane waan san argaa turtanii isiin sa'aa 24 irra ta'aa turte angaaf duraatu giddeella shiidhaa dubbii ofirraa buuseen danda'u jedheeni bakka ati beeksisu maratti fokkos nu godhi naan jedhani anti yaa jalaa galee jechuu hayyee jedheeni viidiyoo 2 hojjedhe haati faaxetii fi baabaa nuuraddiin jechuu isi baabaa nuuraddiin illee garaa guddaa san dhiibaa haati faaxellee dabbaa uwwitiif ceekuu joonsiinaa kana dhiibaa sa'aa 24 fooloo godha wal qabadha addaan bayaa jedhaa turan baatii tokko argaa turtan maali jarri kun nooreedha yaasuma jala keessanii kuma 500 san argatuu fi Mama Nurillee ani ambaasaaddarri jedhee achuma dhaqee waa nyaatee yoo argatellee waa argatu dhabuu san beeku. San qofaame abboo chaalenjii kanarratti amaartichi hin dhayame jechuudha. Dhayameen mana yaalaa gale obboleessa waan dalagaa wani nutti hafe tokko hin jiru kenna amma ta'eef miti. Dhayameetiin mana yaalaa dhaqee mana yaalatitti namni isa gaafate hin jiru. Ijoolleen teessan chaalenjii natti kennitee andi isa uummattoo al xayyeqeenyiif naan jedhe gizee nama ergatan qofa malee wanni nutti hafe maaltu jira. Anitti hidhame haadha faaxee kale itti dhukkube baaba Nuraddiin illacha itti cabe namichi konkolaataa itti gubate itti caccabe nuti yoo dalagaa wanti nuti hafe hin jiru kasbul halaal fuuraa kenna nyaanna jenneetiniin dubbiin garaa isin nyaatuu qaba jechuudha irra tarre guyyaan dhufe guyyaan beellamaa dhufe torbaan tokko eegee ani itti hime haadhuma faaxee sanatti hime abbo
jaarsa keetti irraa biriitti hin nuuf boru iftaan jedh gaaf 13 jedh gaaf 28 jedh gaaf kaamolee jedh beellama sadii si dabarsinaan namittiin tun Dubaay deemuu heddii afraffaa itti heeruun muudiinatti qabataa jirti jedhee Maamman Nuurittiin. Maamman Nuur achi dalagaa sodaate jedhee wannotti hime. Nu kaasii dhaqe kana Mubaarakittiin. Mubaarak warri Dubaay kun akkuma tokko jennaan Nasrittiin. Arree aan akka sanittuyyuu live game taphataa jiru shayxaani natti ka'ee jedhee gurra lamaan qabadhee iyyee birriin xiyyan agalte. Amma ani maal isin jechuu barbaade. Haati faaxee guyyaa san live utee gaa birriin xiyya sun naa galtu abbaa manaa kiyyaatti. Wanni inni balleesse ana balleesse. Namni waa irraa qabdan ana kafala ija ummataa irratti jettee abbaa manaa kiyyaa ka fuula duraati jaartii afraffaa isaati jettee nama kana kafante jara kenna maal abboo qabrii kophaa galla jechuudha. Isilleen kofale innillee kofale an irraa fagoodha jechuudha lamaanuu anaaf tokko. Arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna waan biraatti jarri lamaanuu anaaf tokko. Ijoollee ollaatiin dhuga. Haadha faaxetti as jirti jedheen adalloo mana isiin beeku guyyaa san sababa chaalenjii mana isii dhaqe akkuma isaati qaamaan as walitti kaluu jirra malee lafaan walitti kaluu jirra malee yaadan fagwaan afaati faaxee walitti hin dhufnu hin argitani gaasti isiitu waggaatti dhaqa. Irra tarree sattartee mana ijoolleetitti wallaahi guyyaa wayii akkatti arrabsan mana boonaa baalee kana haa ta'u mana usmii haa ta'u akka lafaa butan jaarsa kiyya hin jenne maal hin inamma ani hin saalfadhe gizee isii akkasii arrabsan obsitee qabbaneessee dubbii addaan galchitee irra tarree amma sila jarri 500 tana namuma duratti dubartii waaganaa hiree ofii eeggattu carraa ofii cuftee abbaa manaa kiyyaati jette takka osoo miskiinni meeqa jaalatu jala kana jiraate haftaami jaalatte jedheetiin irraa gore waa wayii osoo jalaa badeesan hin laallanne nama kana abbaa manaa kiyyaati jettee irra dhaabatte silaa jechootuma isiin gaafa naaf inni walitti buunee ambirriitti yaqdhabeetiin gurra lamaan qabadhee isiin jette kaagasee mana boonaa kana faatti mana usmee kana faatti isiin jette laalee silaa osoo yoo birri kuma 500 erguu baate namni looshiinumaa fi xuutuma yaa Japaantii namaa bitee takka rabar dubartii seeraan tartu bada jiran maaluma rabbi isin godhe haftaamin birrii qaba malee qalbiin qabuu santu dhugaa natti ta'e tana keessatti natti fakkaata sini galee haftaan birraa loonjii qalbii yelam jette amaarri waan sani malee osoo makka iPhone tana bitee gaafuma dheengadda Mubaarak dhufu surprise godhee fikiri masobaatu qabsisee ofirra guyyaa dabarse silaa intalli kun gabbayee akkattiin iyyuu jechuu jaran isintu balleesse gorsaa gaariin qabu Maamman Nuur gorsaa gaariin qabu warra achi dhaqeetiin ruuza ofitti naqu malee warri karaa sirrii isa gorsu hin jiru kana garaa nama nyaata irra tarre kaleessa gizee isiin dhufteetiin yaa'ii eegaltu ani hin agarre osoo itti ol seenanii warrummaan Dubaay leenca sii kennee walakkaa kaasi jechuunii baatanii hagana dubbiin gadi dhooqu ufumaa ol seenanii leenca afur sii kennee walakkaa kaasiyanii intaloo miira keessa galchanii warra Dubaay fi namichaaf ufitti illee kaasanii haati faaxeenu arrabsitee jedhanii kalee guyyaa guutu nama isitti duulu malee nama isitti dubbatu malee nama isii dubbatu tokko laalee dhabee saalfadhee callisee hangaraana nyaattee dubbiin jechuudha. Intaloon tun fuuraa ofii gaafatte yoo jiraatte kennuufi yoo jiraanne nuu dhiisi jechuuni. Kana keessatti jaarsummaa wanni gaafatan maaltu jira ormi miliyoona 3 miliyoona 4 miliyoona 7 egreemantii walii mallatteesse ijoollee teenayyuu mallatteessisiisettiniin fudhataara haarawaan baane akkamitti birrii nama humnaan nama gaafatan wanni jedhamu hin jiru. Abdii hukumee gaafa kaan bar chaalenjiin xiqqoon qabdu naa kenne saayida moruu keessatti guuta jedhanii guute leenca kennuu dinnaan Itoophiyaatti birrii naa erge hiriyyaa waggaa dheerati yoo xiqqaate leenca 10 ol naa kennee beeka waggaa 5 kana keessa gaafa tiktokiin kun didu kabiraa banateen naa kenna biluu maalii kairu tokkoon jechu sigalee miti sappoorti godhaa ture hin jenne kennaafi ture hin jenne tiktokiin kun dinnaan ati gaafa leenca si dinnaan ka iluutiin si didee ka nama biraa si didee Itoophiyaatti ergite sigalee chaalenjiin xiqqoon qabdu dhiira waan dubbatteef waan uffatte saalaa jechu amma jaarsummaa guddaan barbaachisu dhiifamaaf kaan hin barbaachisu osoo guyyaa beellamaatirra taruu baate silaa lollin dhufu bala gaasni lafa bu'u malee ajaa'iba intala kana osoo gaafuma duraa waan jedhanii kennaniifi yookiin ofirraa amansiisanii isiin gabbaatee loltu jechuudha ofii balleessanii kaanii dhiifama na gaafadhu jechuun roorroo biraati
irra darbanii nama akkas goona akkasiitiif maal jechuulleen roorroo biraati jechuu homaa rakkoon qabu an akka kiyyatti dubbii haadha faatee kana qabbaneessu yoo barbaadan yoo birratti isii gad darbitaniif yoo jiraattee kennitaniif yoo jiraanne yoo nurraa dhaabadhu jettaniin hin qabnu nuu dhiisi rakkoo keessa jirraa yoo jettaniin akkasittuu isin dhiifte dhugaa qabdaa nuu dhiisi jettaniin yoo dhiiftaniif dhiifama warri Dubaay guutuun gabbaa'ee gaafate haadha faatee isin dhiifti wanni namni biraa kan namni biraa waadaa seene kabiraa 500,000 kafaluuf hin jiru yoo jiraatte immoo birri isin hunda kaleessatti iyyituuf kana kennitaniif bakka homaa rakkoon qabu birri matana waliin nu buuse dhiifama jettee waan isin barbaaddu zooroo birrima waan ta'eef waadaa walii galame waan ta'eef agreementii walii galame jira waan ta'eef waan sayyoo goote natti tola xiyyeeffannoon akkasaa ta'u haqa ofii gaafattee namni haqa ofii gaafanne jaannani rabbitu irratti haraamaa jetti sheekotiin isin gale dayyuusa haqa ofii gaafanne du'a sodaa hirriban dhaban himaa yoo duute haqa ofii irratti duute rakkoon qabu kanuma jechuuf hedduu du'allee naman doorsisina hidhallee naman doorsisina yoo dandeettan haqa namaa ofirraa kafalaa yoo dadhabdan immoo hin qabnu nuu dhiisi jira anuu isinirraa qabaa dhaqee qabattoo itti baafadhee mana ol seenee isinirraa qabaa kanuma malee jaarsummaa biraa dheertuun barbaachisu waan dhaggeeffattan galatooma. An mataan kiyyaan hin dhaabadha. Hin qabu naa dhiisi haa jedhu dhiisaa. Akkas goraa malee hedduu jaarsummaa biraan deemina haganuma keessa isin explain gochuu fi thank you so much. Asli hedduu ulfaadhu galata guddaa qabda galatoomillee wallahi hedduu ulfaadhu wallahi jaarsummaatti hin jirru asli kiyya haqiiquma rabbiititti jaarsummaatti hin jirru kun ganama mana usmeetitti aniif mabruuk seennee waan dubbannu achi dubbannee haqni isii akkamitti dhabuu dandeetti isiin haqa ofii akaan gaafatte malee dharaan hin gaafanne waan isaa isan gaafanne jenne achi keessa teenne isiin naa dubbadhaa jetteeti miti isiillee narra dhaabadhaa lolaa jetteeti miti haqa kiyyallee naa dubbadhaa jetteeti illee miti wallahi ka rabbiin kun narraa quba qabu achi keessa teennee lollee kaaneetiin mee gabbuunee gaafannuu jennaan usmeet deemaa gaafadhaa mee hayye kuunno haqqi isii akkamitti dhabamti jedhee usmeenuu hayyama nu godhee nan achirraa gadi buunee abbaa Abdallaatitti bilbillee abbaan Abdallaallee koottaa baga dhuftan jedhee nuwanni jedhe ani gurbaa kana diimaa gurraacha isaan beeku guyyaa tokko bilbilaa wal dubbifnee iyyuu hin beenu ammallee taanaan hayti isii lafa jirti lafa jirti akkami gaafanna waan jedhuuf gadi buune malee nu jaarsummaa teenne as koottu asiin baay'ee achiin baay'ee jechaa jaarsummaa taa'ullee barbaanneeti miti hayti isii ammallee lafa jirti lafa jirti hayti isii kennamuu qabdi akkami kennamtiin ammootu wal dhaba isaa fi isii jidduutti deemaa jiru kanatti hin ta'uuti haqa qajeellootti lafa kaa'uu qaba kennuu qaba waan jedhu dubbanna jennee kaanee gabbuune. Isii sanirrattuu iyyuu isaanuu wal argine dubbanne isaanuu wal hin argine ka jedhuuf ammootu nu iyyuu dubbiin nu harkaa xiqqoo wal dhooftee jennaan mee abbaaf dallaa dhaqee nu taas gabbeesse haadha faatee hormaata itti goona fala itti goona jechaa waan tana jenne malee nu dubbii laallee ammallee jaarsummaa laallee argamtee dhabamtee boruun nuu qabi iftaanin nuu qabi waan jedhu kana kadhaa miti. Akkasii akka nu hubattan barbaanna. Hayti isii lafa jirti lafa jirti. Ammoo garaagarummaan guddaan akka jara gidduutti uumame bifa sanaan maatiin illee walitti hin dhufne gurri namaallee akka nama hin dhageenye jarri tun jara dheedaa cinaachaati jechaaf kana kadhataa jirra. An akkasii akka nu hubattan malee jaarsummaa dur badde taan deebisuu fi miti akkasii nu ilaala. Galatooma. Namni dubbachuu barbaadda yoo jiraattan. Amma haa gabaabsinu namni martuu yaada bareeda dubbate. Wanni godhamuu qabu mataa jirus sabbata marani jettee Oromoon mee bakkuma jirru sanitti deebineeti hafuura takkatti waa jenneet achi booda mucayyoolee yoo ka eebbifnee gadhiifnu eebbifna ati agasii fi akkasumatti dhaabe jaarsummaa naasamaaruullee takkootu dhufee gumaa namaa namni qora dhaabee haasa'aruu miti obboleetti ta'e akkasin nu beeki yookiin akkuma tan ta'e sana maaf dabdeedha malee sanuma gaafataa jirra malee maa dabde isima san takkattiidha malee waan biraatii miti dubbiin akkuma obboleessi keenya Dr. Asliin jedhe lamatuma akkuma yuusaa bineensaa san baay'ee galee galiisan sanuma takkattiidha agasiif mee obsaa jechuu barbaadeeti an akka kiyyatti akkasumatti osoo gabaabsine. Amma asirratti illee yoo dhufaniitiin haasan hawaasa guddaa as taa'u kanarrattis fidanii yoo jedhan namni waa jedhaa bakka waa jedhu kana namni waliin dhagahu waan ta'eef mee keessumaa afaan takkatti waan jennu jennee abbaan Abdallaa bakka sanin nu haa dachaasu warri akka abbaa murtii faatillee as jala jiranii namni qalee. Mabruuk na dhageeffadhaa dhiifamallee narraa ta'a wallaahi billaahi. Ani yoo kophaa gastii irra wanni nama galchineef gisee waa dubbadhu wanni lafa gannaa'uuf gisee kophaa kiyya jiru sheexana na haasofsiisan waatu na haasofsiisan beeku ni haasa.
garuu gisee namni gastii irra jiru wallahi afaan kiyya hidhama dubbachuu hin danda'u hagama gallee namni asirratti maraattu na see lafatti hagama ga ija nama afoo dhaabadhee dubbadhu anumaan rabbitu walitti beeku isinii galee hadda mallaqni kun guddateeti miti wallahi an dhugaa dhabe namicha kana biraa kabajaa dhabe tuna dubbachiisaara malee haqa dhabe tuna dubbachiisaara malee wallahi billaahi mallaqaa miti kanaa ol illee dalagee dhabee jirallee biyyaan baa keessa waggaa 12 jira dalagee dhabeerallee hojjadhee dhabeerallee nama kennee dhabee jirallee kana haasofsiise yookaan kana dubbachiisaa jiru ana dhugaa dhabe tuna dubbachiisaara kabajaa dhabe tuna dubbachiisaa jira namummaa kiyya ka tuffatame tuna dubbachiisaa jira namummaa kiyya na tuffate achirraa taree deebi'eetiin hin dhaadata akkas isii goosisaa maalii isii goosisaa dubartummaa kiyyaaf moo kophummaa kiyyaaf moo waan biraati ani dubbiin narsiitii fi foon lafee irraa hin dhumattu osuma dubbii lafarraa dhoofanii namni lubbuu wal baasee gaaf kan gadabaa wali qotan an dubbiin isin kootu dhufee naa qortanii isa gara sarkisanii ana gara sarkisa wayii hin jiru nama wal jalatti hin ajjeefne dhufee waliigaltee walii mallatteessine waliigaltee mallatteessine haga dhugaa waan naan jedhe qaba waan isaan jedhe qaba dhufee waan kanaafi mallaqa isii hin kenne gaafa duraatu leenca hagas isaan kenneefi leenca sana haala akka yattu argite laa kanaa miti kanaaf kana godhe ani hin qabu jedhee du'aa itti asan fudhadhee nan gala asirratti dhufe malee jechuudha kootu garas deebina garana deebina mee gadiin buuna mee oliin baana mee samii linnaa mee dachii linnaa ka jedhani hayyee deebi'ee ani gabaabdu argitani abdi maa yoo as jala jiraate asuma jala jira namni fidaati alaallu kaasumatti egaa maal godhuu dheeressina mee isinuuni kabajaa nama kabajaa qabu dhufee haa dubbatu. Kun Abu Muraadillee mana kana keessa jira argatta. Abu Muraad waan qaamaanillee isa bira jiru. Kun oomee Abu Muraaditti waan dubbatte dubbadhu mabruuko. Omaa wanni lafarra harkisaniitiin hadda baru jedhaniitiin lafarra maranii fiddan jedhu. Kalafaa sanillee beekaraa sila afaanuma lamaanuma tana malee waan biraanu akkuma dura jenne sanii bara. Jirtu dhugaa. Kun Abu Muraadiin dubbisa. Argitan Abu Muraad mee dubbadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا متى درا جتوني أسو كيان دبته بريدا أنا ترى ما في وجهتني وأنت كان اللي وصني ساعتي سنة أنا في أستاذ أبازرت ربي كان وصن دابي جنيني قريبونه amma waan ofii dubbii kana osoo jechuun mataa hiinee waan kana dhabnee fi argannettu osoo hin jedhini nu hin deebiin miidiyaa kanarratti haga waan tokko nuti sitti himnutti haga guyyaa jum'aatitti nu turii jenneen beeyta obboleessa wajjin obboleessi illee itti dawwalee ture amma obboleessi sa'aatii kanatti amma waan kana hin dubbatinii dhabnee fi argannettu nuti waan jiru si deebisaa ka jennuun isiin amma sardamteetiin ammallee deebitee ol baate malee wanti na gaafatan tokko jiru bara Abu Muraad dhiifama na gaafattu mee obsi ka amma isaan wajjin haasaa jira waan obboleeyyan tiyya dalagataa biyyaa bayani hojjetataa biyyaa bayani wannummaan inni obboleeyyan tiyya fuudhee harka jalaan deematuuf hin jiru لا obboleessa keetillee inni waan obboleeyyan tiyya harka jalaan akka hin deeman inni hin waamanne obboleeyyan keenya waan ofii dhageeffachuu qabda obboleeyyan kiyya fuutanii namicha kana jalan fidina an obboleeyyan kiyya birrii 500 fidee obboleeyyan kiyya akka ibidda harkaan qabattu hin fedhu obboleeyyan tiyya fuutanii namicha kana jalaan hin deemina ni beektan amala namicha kana ni beektan asii mallaqa gadi naqaa asii miskiina irraa guuraa asii mallaqa gadi naqaatiin miskiina meeqa akka hallayyaa buusaa jiru argartan miskiina meeqa akka mana hidhaa keessa jiru argartan miskiinni meeqa akka waggaa 7 itti farachisiisee namichi gubbaa dhaabatee jiru argartan Abu Muraad dhugaan waan namichi kun qabu gubbaan dhaabatina asii miskiina irraa guuraa asii ammoo miskiina karchallee hiisisu jira namichi kun nama meeqatu mana hidhaa keessa waggaan 6 itti murteeffamee jira nama meeqatu mana hidhaa keessa waggaan 4-5 itti murteeffameetiin jira nama meeqatu birrii Itoophiyaa miliyoona 7 kan faltu malee hin baatu mootummaan wannooti xaxeetiin jira namichi birriidhaan uf bitee namicha birriidhaan uf kallalee jiraatu obboleeyyan tiyya fuutanii kilmaata obboleeyyan tiyya dubbii hin beeku anatu isaanii hangafa hundi isaanii anaa gadi waan dubbataniif waan dhiisan hin beeku duuti biyya ofii bilisummaa hadda biyyatti yoo galani waan barbaadan rakkoo hin qabu waan barbaadan ta'uu waan barbaadan waan jechuu danda'an hadda obboleeyyan tiyya dhuftee osoo kilmaata akka aaree sa'aatii san mucaan kun dubbate osoo waliin baafatanii birrii 500 jettee obboleessa ofii kana gooteen maqaan nan dhiisu
argitanii birrii kuma 500 jettee obboleessi kiyya namicha kanaan akka walitti dhufullee hin barbaadu akka walitti dubbatanillee hin barbaadu namichi hojiin isaa maal akka ta'e ni beektan nama lubbuu namaa nyaatee teessoo godhatee lubbuu namaa gubbaa jiru namichi ana waan barbaade na haa godhu kan asuma dhufee hin danda'u siif kennaa siif hin kennu naaf haa jedhu hin jedhu taanaan hojii biraan qabaan isa malee tumuradhe ganaa tasalphinnaa tabirooti tabirooti Kiyyaa dubbadhu mee. Abu Murad dhageessanii Kiyyaa dubbadhu. Sina barii. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. waalaikum salaam. Amma wanni jiru maaltu jira beektanii uummata keenya. Gaafa duraallee ufuma lamaanii walii kennanii chaalenjii kana asii kenna jedheeni eshi jettee walirraa fuudhanii akka nama wal beekuutti amma iddoo kana keessatti sodaan hin jira yookaan ammoo dhaaduun isa kana ammoo nu dhimma kennaa miti sodaa akkasii hin qabnu waan akkasii ammoo hin jiras yoo jiraates ammoo wanni sodaanu tokkos hin jiru maaliif dhiifama nu haa gaafattu jedhameera dhiifama maaliif nu arrabsite bakka nu arrabsite kana dhiifama nu haa gaafattu baatee miidiyaa banattee dhiifama nu haa gaafattu jedhameera ka jedhe isa osoo hin taane ennu nasri aanoleetii fi numaan jedhe nasri aanolee kanaafuu ammoo ani isii gaafadhee obbo Muraadii waliin gaafadhee yookaan ammoo obboleessa ishiitii gaafadhee deebii isinii deebifna boru sa'aatii sadiitti jennee wal biraa kaane hayya waan akkanaati jennaan nasrii ufii kiyyaatti balleesseera inni homaa nan goone dhiifama naqee qalee hin fidadhaaf hin gaafadha kanarraa hafee waan isa dhiifama isa gaafa tokko qabu halkan sa'a 48 hirriba kiyya dhabee chaalenjii kana hojjedheeraa fi danfa kiyya naa kennuun baata taanaani anaaf isa waliin dubbate dhimma kana keessa harka kaafadhu keessaa galii anarraa fudha gazna kee gararraa fudhadhu inni fudhadhu biraa galii naan jette aniif obbo Muraadi aarii wal biraa kaane rabbi ka beeku bishaanuma isaan burcuqqoo buusanii namni guddaan kun naa kenne afaan hin qabne bira gadhiisee liiftii seenee biraa bu'ee gara mana jiruutitti gali'a. Wanni jiru kana nama sodaachisu maal jechuu kana kasanii rakkoon qabu akkuma waliin oolanii wanta kan haatu muratan waa'ee kiyyaaf isa keessaa taate qoy waa'ee kiyyaaf isa keessaa bahi Ina tokkoffaa ina laali ina waan tokkoon isinii galuu qabu. Qoy laali tokkoffaa dhagayi. Ina tokkoffaa dhageettan yaa jama inni obboleessi amma fakkeenya fi akka obbolummaa dhimma kana jechuun akka jaarsummaa hitti kanam itti balleessite illee hoo qabaatte ana bakka isii jechuudha bu'ee dhiifama gaafata nullee bakka keetu yoo dhiifama gaafannaa ka jennuun nu itti balleessite nama kana asirillee itti yakkite hin dharrabsite jechuudha waan inni hin qabne jetteeni ka jedhamu nu jennee jirra akka nama tokko hitti ina qoy ka sabur ka biraa immoo jechuudha ammallee obboleessi keetillee sii galee laala amma waan biraa dhimma biraatiif ani yeroo hundaayyuu dhimma isiitiif itti gaafatama osoo hin taane dhimma ammaa kanaafi dubbiin kun haa dhaabattu namni kun warra balbala tokkooti obboleettiiti yoo danda'e ni gaafadha yoo dadhabe immoo itti dhiisa wanta kana immoo jechuun dhaqnee hin gaafanna jennaan dhaqee gaafate dubbiin immoo achitti abbaan Abdallaa san dawwallee fi turre isaan achitti taa'aniitiin hin jiran san irraa hin beeynu kanaafi amma wanti godhamuu qabu haati faati illee jechuudha wanta kana dubbii kana namni ka barbaadu dubbiin kun akka dhaabatu dubbiin kun asumatti akka dhaabatu obboleeyyan isii miskiina dalagatu biyyaa baate immoo dhimma kana keessatti wanni isii seensisu tokkos hin jiru yoo danda'an obboleettii ofii gara malee yoo namatti dhufte obboleettii ofii qabachuudha dadhabanii hoo jiran immoo itti dhiisuudha jaarrillee riskii barbaadata akkuma nama kamiitu dhufte kana waan ta'eefi warri amma as keessatti dubbii kana keessatti dubbataa jirtan waan jiru akkaataa jiruun sirreessa dubbadha yoo dadhabameetiin jedhe taate namni kana itti aanu jira ha jedhamu kanaaf dubbatan malee wanni biraa kan as keessatti dubbiin biraa jiru tokko hin jiru. Abu Murad Wayye mee dubbii tana dubbadha waggaa jettu inni kallattiidhaan battara sanatti dhufee waan jirtu waan kareessa waliin dubbatan san waliin dubbachuu hin danda'amoo hin danda'anidha yoo battara sana dubbadhaa jettu mee akkam dubbii sun akkam laalti.
Laa ani jechuun ka akkaataa ila battalatti osoo hin taane nu akkaataan ka jedhamu taate laal namni warri asitti Dubaayin keessatti dubbii kana namni dubbatee walitti qabamanii dubbatan dubbii kana jechuudha. Sirna malee nama kana yakkite sirna malee nama kana jechuudha ka arrabsiteetiin jette. Kanaafi wanti kun jechuun haa xumuramu isillee yoo itti yakkite dhiifama haa gaafattu ka jedhamu dubbatame. Isiin kan ammoo dhiifama hin gaafadhu jettee gabbaatee dubbatte. Kanaafuyyuu akkaataa dubbiin dhugaan jirtutti jechuudha. Dhugaa jirtutti akkaataa jirtuun nama kana iddoo isaa iddoo itti gootanis micattii sanatu itti yakkemo nama kana itti yakke ka jettan isin waan kana jechuun jaarsi jidduu kana jiru sirreessuu qaba wanni kana. Haqa jirtuun murteessuu qabdan. Inni jaarsota dubbii kana jirru miti isintu battala jira isintu nama kana waliin jira murtiin isinirra geettanii biraa kaatan maaliree amma. Nama kana kunoo bira turtanii waliin teettanii waan sana ilaalaa turtanii murtiin irra geettanii kaatan maali. Kana bari abdii bari. Murtiin nu kaanne isii amma nu barisaa miti. Fattee dhiifama na haa gaafattuudha bar dubbii. Inni hin jenne laalina waan ofiisitti himaa. Inni waan tokko wanni jedhe tokko hin jiru. Maamman Nuur wanni waluu agarree qaama waan inni waliin waa tokko dubbate tokko hin jiru. Abu Muraad. Wayye. Taadaa eenyuun irraa dubbattanii. Ifama mee